warri walloo rakkoon takka illee hin jiru. Dhalaan jechuun fardafaadhaan jaanjee. Amma biyyatti wayita Ramadaanii dhufuuf jedhamee nyaanni mataa keessa nu dhufuu jira fakkeenyaaf. Ramadaana jedhaman saambussaa shorbaa kun mataan nama dhufa. Akka waan ji'i Ramadaanaa kun ji'a nyaataa ta'e. Ramadan is not a festival of food. Ramadaanni wayita dhufe amma warri dhiiraa jechuudha. Warri dhiiraa warra nadhootiin nyaata akkanaa qopheessaa, nyaata saambussaa hojjedhaa, shorbaa godhaa, maalii godhaa jettanii hin cinqina. Ramadan is not only for men. Warra dhiiraatii fi Ramadan warra dhiiraa qofaaf miti. Warri nadhoo subii ka'anii dhiifama. Warri walloo akkatti haasa'uu qaba. Warri Harargee, warri Arsii, warri hunduun akkaataatti haasa'uu qaba. Kana fahamaa qaba. Yeroo hunda namni afaan biraa eeggadhee cinqamuu qabu. Akkasumatti hin deemani amma akkasii waan badaa yaadeeti miti namni akkasitti fahama inshallah. Soomni Ramadan is not only for men. Women have read Quran, to do adhkar, to do qiyam. Subii ka'anii miha sahuratti nyaatan san dhiquu jalqaban. San booda waan itti faxaramu san zuuri madura jalqabamaa bar waan wanni goggodhamu tokko. Zuurii salaatanis kushina. San booda immoo dhidhiyeessuuf sheenama. Faxaranii waan itti faxarame san immoo dhiquu sheenanii Ramadaanni akkanumatti bilaasha darbe jechuudha. Kanaafuu warri dhiiraa nyaata akkanaa dalaguu dhabde. Maa waan akkana dalaguu dhabde tanii isaan hin cinqina. Injirti wanni akkasii bareedanii khayri. Alhamdulillah. Kanaafuu ji'i Ramadaanaa kunni just we have to feed our soul, not our stomach. Garaa keenya guutuu osoo hin taane ruuxii keenya tana dhikriidhaan, salaataan, du'aa'iin kabiraammoo piroograamii adda addaa bahamoo Ramadaana kana keessatti nashiidaa Ramadaanaaf gadhiifamtu yookaan immoo diraamaa seenaa eenyu yookaan immoo fiilmii islaamaa jedhanii Ramadaana eeggatanii gadhiisan yeroo keessan gubuuf jechuun. There are TV programs or different social media programs. So we have to be careful. We have to use your time wisely. Guyyaa immoo asittillee hirriibni jiru baranuma waan biyyaa santu na dhufaahi wanneedha. Guyyaa guutuu warra rafu jira. To skip hunger akkanan beelofne fedhanii halkan guutuu sanirraa qusachuu qabna. Yeroon gabaabduudha ishuma jirtu tana. Dubartii nadhoo dhala hawwoota jechuun naannoo hedduu keessatti namu akkuma itti. Wallahi wanti ustaazni kun jee guutuun sin jirti. Gizee Ramadaan dhige shamarran dhiirtii irra guyyaa rafaalte halkan qamaatee du'aa'ee godhanneette waa xiqqishoo quraana garaate himattee bakka guyyaa raftii dubartiin amma dilaga nama haate. Gizee shurbaa jettee shurbaan ni godhan irraa godhan hin naqan ni ta'an hulbata goonayyan saambusa goonayan dila sa'aatii jahaqqaan dilaa hanga makriibni ga'u gizee makriibni inni xiqqishoo shirshir jee dhufaa walumaatu isin godhisiin shamarran dilaga nama kan tartakka saambusa goonayan tartakka shurba goonayan خانمون دندمن ما حتى لا سلاني جلد بروفايل لي بيرو رمضان شام ديرو قفا بندمني دبرتو تابز ندفع الردون مو خان رفا خان نشير جا شمرنا مو دلا غنما خان جا غوتو نيات ما غدا ولان وانتي استاذ نكون جلد بوكا جي